Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo saatanaaf qabnuun isinitti hima oduu waliin Anna Imaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin erga mirga wabii mataa isaatiin waajjira poolisii Alaazaar Jaamu kan magaalaa Jimmaatti argamu irraa gadi lakkifameen booda tika mootummaatiin butamuun achi buuteen isaa erga dhabamsiifamee baatii fi guyyoota 20 kan gahe dargaggoo Muhammad Deeksisoo roobii dabre caamsaa 19/2021 Jimmaarraa gara Finfinnee geeffamuun magaalaa Galaanitti hidhamuu isaa obboleessi isaa Sultaan Deeksisoo OMN'tti himee jira. Ammas waajjira poolisii magaalaa Galaan irraa butamuun gara Bishooftuutti geeffamee jira. Odeeffannoo jiru dhaga'uun alatti eessa akka jiru qabatamaan hin beeknu jedhee jira obboleessi Muhammad Deeksisoo kun. Maatiin ilma isaanii waraana mootummaatiin ajjeefamee awwaalatan akka awwaala diiganiif dirqisiifamanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajeetti dargaggoo Gammachiis Malaakuu caamsaa 8 ajjeefamee erga caamsaa 9 awwaalamee booda maatiin humna waraanaa mootummaatiin dirqisiifamanii awwaalcha bansiifamu OMN maddeen irraa odeeffatee jira. Gareen obbo Araarsoo Biqilaan durfamuu filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaatti hirmaachuuf gaaffii inni gaafate kufaa taasifame. Gareen adda bilisummaa Oromoo irraa cabee bahee murtee boordii filannoo faana dhahuun dhimmicha mana murtii federaalaa Lidataatti kan dhiyeeffatan yoo ta'u, manni murtii federaalaa boordichi dhimma irra deebiin akka ilaalu ajajus boordiin filannoo Itoophiyaa garichi ulaagaa filannoo hin guutu jechuun kufaa taasisee jira. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru sababa waamicha mormii miidiyaalee hawaasaa irratti deemaa jiru hordofee guyyaa jimaata har'aa tajaajila qoonsilaa akka hin kennine himee jira. Waamichi mormii imbaasiiwwan alaa Finfinnee jiran fuula duratti karaa miidiyaalee hawaasaa godhamaa ture hordofaa jirra kan jiru imbaasiin US kan Finfinnee jiru kanaaf guyyaa kana tajaajila hin kenninu jedhee jira. Yaani furmaata Senate Resolution 97 jaamu mootummaan giddugaleessaa Itoophiyaa abuutii fi qaamolee biroo lola keessatti qooda qaban waraana akka dhaaban gaafatu Senate USAtiin sagaleen guutuun roobii dabre raggaasifamee jira. Wixineen yaada furmaataa kun mirgoota namoomaa kabaju deeggarsi namoomaas danqaa malee akka gahuu fi dhiittaan mirga namoomaa raawwataman qaama walabaatiin akka qorataman gaafata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN ajjechaa hojjettoota USAID fi hojjettoota gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti raawwatame balaaleffatee jira. Ajjechaa kanaaf qaamni itti gaafatamu akka jiraatuu fi qorannoon walabaa akka qoratamu waamicha godhee jira. UN mootummaan Ameerikaa gama isaatiin humni hidhate kamuu nageenya lammii nagaa akka eeguu fi warra gargaarsa namoomaaf eegumsa akka godhan waamicha godhee jira. Ijoo keenya xumuraatiin garee Palestine fi Israa'el gidduu lolli guyyoota 11f deemaa ture dhaabbate. Dhukkaasa dhaabuun kun jimaata ganama kan eegale yoo ta'u haleellaa guyyoota 11 xumuraatti fidee jira. Haleellaa kanaan namoonni 249 yoo du'an baay'een isaanii gama Gaazaa irraa. Gabaasaan BBC irraa arganne akka eerutti lammiileen Palestine dhukkaasni akkuma dhaabbateen daandiirratti bahanillee qondaalonni Hamas garuu ammallee qophii akka tahan akeekanii jiru. Pireezidaantiin US Joe Biden dhukkaasa dhaabuun kun jijjiiramaaf carraa sirrii ta'ee fidaa jaani. Gareewwan lamaan dhaabbachuu waraanaa hordofee anatu injifatee jechaa jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne kan hanga ammaatti isinitti himaa turre kana babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgala Horn irraa dabru keessatti isiniif dhiyaata. Ijoo dubbisuun isin faana tan turtan Naimaa Umarii gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suur-sagaatiin Bayaan Abdujaliin waliin ture. Qophiilee OMN tanneen hafanii wajjin turtii gaarii.